bara nagaan hin jirre Waaqayyo anaaf siif nagaa laateera. Nagaan kun nagaa qabeenyaan horiidhaan haalaan argamu osoo hin taane isa Kiristoosiin argamudha. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf inni itti aanee jiru sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin baranna tariitii yoon wacuudhaa baad tariitii yoon asii achi deemuudhaa baad maaliif hin jedhinaa barsiisi waan hin jedhameefi macaafa qulqulluun isin barsiisa. Garaagarummaan anaaf isin gidduu jiru immoo taa'uuf dhaabachuurraan kan hafe lamaan keenyayyuu ani dhaabadheen baradhaa isin immoo teessanii barattu. Kanaaf isinirra waan an caaluun qabu. Kanaaf dubbii Waaqayyoo har'a walii wajjin barannu gara warra Qorontositti Phaawulos kan barreesse ergaasaa isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 isa jiruun dubbisee kadhannee sagalee kana walii wajjiniin barannaa. Ulfinaa fi kabaja dubbii Waaqayyootiif miilla keenyaan dhaabannee macaafa qulqulluu dubbifanna. Dhaabannee macaafa qulqulluu dubbifanna. Akkas jedha Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 isa jiru. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Ameen. Radeebi'een dubbisa. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee inni haaraan dhufeera. Ameen. Kadhanna Waaqayyoon. Kee nama baasu isa xinnummaa kee nama baasu sagadaantummaa kee nama baasu Waaqayyo sagalee isaa jireenya namaa keessa kaa'a. Waaqayyo dubbii isaatiin jireenya namaa hojjeta. Yeroo kana Waaqayyo sagalee isaatiin ligidaa'ummaa sirraa kaasa. Wallaalummaa nurraa kaasa. Hiyyuma nurraa kaasa. Doofummaa nurraa kaasa. Abaarsa nurraa kaasa. Rakkina nurraa kaasa. Ija afuuraa keenya nuuf bana. Laphee afuuraa keenya nuuf bana. Gurra afuuraa keenya nuuf bana. Afuura harraba keenyaatiin laphee keenya jijjiira. Harraba keenya afuuraan nuuf hiika. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Jiraataa bara baraa, qulqulluu bara baraa, ulfaataa bara baraa, aangoo qabeessa bara baraa, mootii bara baraa, goota du'aan du'a galaafatte, goota boolla du'aa golgoleessite, goota marata du'aa boolla keessatti hambifte, goota hangafa warra du'aa kaanii jedhamte, goota du'a seenaa goote, beekaa beektotaa, jiraataa jiraattotaa, hangafa waan hundumaa, mataa diinarra dhaabannee si galateeffanna, mataa rakkinaarra dhaabannee si galateeffanna, mataa dhukkubaarra dhaabannee si galateeffanna, jawwee harkaa baane si galateeffanna, du'a harkaa baane si galateeffanna, salphina keessaa baane si galateeffanna, qullaa keessaa baane si galateeffanna, qixa namummaatti dhufne si galateeffanna, waan hundumaa caalaa Kiristoos si barre si galateeffanna, isa du'a mo'ee barre, isa awwaala diige barre. Haleluuyaa. Ati jabaana, ati jabaana, ati jabaana, iddoo keenya deemteemi. Humna hafuura hamaa sakatta'i, hojii seexanaa diigi. Qilleensi si haa dhaga'u, lafti si haa dhaga'u, naannoon si haa dhaga'u, biyyi si haa dhaga'u. Wanti dhaabuun irra jiru haa dhaabu, wanti buqqa'uun irra jiru haa buqqa'u. Haleluuyaa. Bani gurra keenya, bani laphee keenya, bani hafuura keenya. Yesus. Uumama haaraa fi mul'ata haaraa. For new creation, new vision. Uumama haaraadhaaf mul'ata haaraatu barbaachisa. Kanaaf wantoota kana lamaan walitti finnee uumamni haaraan mul'ata haaraa isa barbaachisa waan ta'eef uumama haaraaf mul'ata haaraa for new creation, for a new vision.
ለአዲስ ፍጥረት አዲስ ራእይ ዋን ከና ሀሶምና መጽሐፈ ቁልቁሉ ቆሮንቶስ ከና ተሪቲ ባይን ኬሰን ቤቱ ገሩ ባክግራውንድ ኢሳን ዋ tokko tokkon isinitti hima innis sagalee waaqayyoo maaliif akka kana dubbate yookiin immoo iddoo kanatti qorontosiif ergaa Phaawulos barreesse kun maaliif dubbii kana kaasuun barbaachise jedhu waa tokko tokko kaasuun barbaada. Akkuma beekamaa ta'e Qorontos magaalaa Giriikiiti. Giriikii yookaan biyya Awurooppaa keessa biyya Giriikii magaalaa guddoo Qorontos jedhamtu kan of keessaa qabdudha. Egaa magaalaan Giriikii kun baay'inaan yeroo kaafnu biyya falaasamaan guuttedha. Biyya Aristootil faa keessatti dhalatanidha. Sooqiraaxaas faa keessatti dhalatanidha. Kanaaf maqaa biyya kanaa gaafa kaafnu falaasama addunyaa kanaa warra lafa kaa'antu biyya kana keessaa bahe. Egaa akkuma kana magaalaan Qorontos illee magaalaa jarreen kun keessatti dhalatan keessaa ba'an hayyoota beekamoodha. Kanaaf egaa magaalaan Qorontosii jireenya fooniitiin dureettiidha. Jireenya foonii gaafa jennu qabeenya addunyaan kun qabdi jedhamu kan qabduu fi jireenya cubbuutiin xuraa'ummaadhaan guutuu kan taate waan fooniitiin waan hundumaan kan guuttedha. Akkuma kana magaalaan warra Qorontos kuni istaatiksiin magaalaa Qorontos uummanni yeroo Phaawulos waldaa kana tajaajile achi keessa jiraatan lubbuu 600 fi 20,000tu magaalaa kana keessa jiraataa jedha seenaa waldaa kiristaanaa. Kanaaf Phaawulos waldaa kana yeroo tajaajiletti baroota inni waldaa tajaajile keessa namoota 200,000tu gara gooftaa dhufe. Wangeela dhaga'anii Kiristoosin kan baran namoota 200,000tu seexan harkaa cubbuu harkaa ba'ee gara waldaa kiristaanaa dhufe. Egaa Phaawulos yeroo kana tajaajilu namoonni amma kanaa gooftaa gaafa fudhatan ammallee namoonni 420,000 qabaa seexanaaf dukkana hamaa keessa kan jiran ta'uu isaanii seenaan waldaa kiristaanaa nuukaa. Kana yeroo naasa'ugaa histirii isaa yookiin seenaa isaa akkasin dhageessanii baatan duwwaa osoo hin taane naannoo keessan akka ilaaltan, saba keessan akka isin ilaaltan, maatii keessan akka ilaaltan, naannoo keessan akka ilaaltanii fananii kana haasaa. Biyya keenya keessatti, naannoo keenya keessatti wangeelli hammam hojjete, Kiristoos hammam dhaale, wangeelli saffisaan hammam deeme isa jedhuufan kana haasaa. Kanaaf Phaawulos waldaa kana tajaajiluudhaaf kan inni murteesse hojii bal'aan ammallee akka isaa hafe waan beeku utuu biyya kan biraan naqin, utuu waldaa kan biraan naqin, utuu konfiraansiin naqin, utuu boqonnaa waggaa hin fudhatin waggaa 2.6 keessa taa'eetu hojii wangeelaa akka inni hojjete seenaan waldaa kiristaanaa isa kana haasaa. Macaafni qulqulluunis kana dubbata. Egaa amalli waldaa kiristaanaa warra Qorontos keessa jiru maa inni gaafa jennu inni tokko waldaa Qorontos keessa kan jiru xuraa'ummaa hamaadha. Xuraa'ummaa hamaa jireenya cubbuun guute. Inni lammaffaan wal adheessuu, wal jibbuu, wal qooduutu isaan gidduu ture. Inni sadaffaan wal himachuu, mana murtii wal dhaabuu, mana seeraatti wal geessuutu waldaa kana keessa ture. Inni arfaffaan maqaa wal balleessuu, sanyiidhaan, lagaan, biyyaan eessaa dhufe, eessatti dhalate, sanyii isaa eessa jedhanii hidda sanyii lakkaa'utu hundee hamaa godhatee waldaa Qorontos keessa ture. Inni shanaffaan sinsinnummaatu isaan keessa ture. Sinsinnummaa walii isaanii qabu, sinsinnummaa Waaqayyoos qabu. Amma amanuu, amma dhiisu, amma ho'isu, amma qabbaneessu. Kanarraaf kan ka'e wanti saba kana barbaachisu maa inni jedheetu Phaawulos xiinxala geggeessa ture. Maa inni saba waldaa Qorontos barbaachisu. Utuun kana jedhu maa inni waldaa kiristaanaa warra Rihoobootiin barbaachisu. Meemmee wal gaafadhaa maaltu si barbaachisa waliin jira? Mee jedhaanii mee?
Hallelujah. Maaltu waldaa Qorontosiin barbaachisa? Isa jedhuuf inni jalqabaa inni lafa kaa'ee mul'ata haaraatu saba kana barbaachisa. Itti magaa mul'ata haaraatu si barbaachisa daani. Hallelujah. Maaltu si barbaachisa? Jedhame mul'ata haaraa. Egaa mul'ata haaraa gaafa jennu uumama haaraa sagalee kana gaafan dubbisu maal jedha? Namni kan Kiristoos yoo ta'e maalidha? Uumama haaraa. Namni yoo maal ta'e? Seexana harkaa ba'ee, cubbuu harkaa ba'ee, ejja harkaa ba'ee, hama harkaa ba'ee, soba harkaa ba'ee, cubbuu kee haa ba'ee, walqooduu kee haa ba'ee, jibba kee haa ba'ee, sanyummaa kee haa ba'ee, gandummaa kee haa ba'ee, dukkana kee haa ba'ee, abaarsa kee haa ba'ee, haalota fuula Waaqayyoo dura nama hin dhaabne beektu waan Waaqayyo duratti qullaa nama godhu, waan Waaqayyo duratti duwwaa nama godhu. Namoonni baay'een suufii uffatanii, qabeenya guddaa godhatanii, konkolaataa gaarii qabaatanii qullaan maaliif Waaqayyoon hin qaban? Jireenya kan inni jedhamu yoo Waaqayyo keessa jiraatan qofaadha. Ameen jedhaaka. Namichichi mana qulqullummaa eegu hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 33 dhattanii gaafa dubbiftan Phaawulos faa eegaa, Sillaasiin faa eegaa, garuu isayyuu kan eegan barbaachisa. Gaafa Waaqayyo dhufee mana hidhaa banee, mana hidhaa caccabsee, warra hidhaman hiikee, sansalata harcaasee, Waaqayyo seenaa hojjetu miilla Phaawulos itti dhufeetu maaliif falli koo jennaan nama Waaqayyo ta'uudha falli kee jedhanii. Hallelujah. Hin eegaayira itti gaafatamummaa guddaa qaba. Waardiyyaa miti namichi itti gaafataman. Mee ameen jedhame kan reebaa turees, kan garafaa turees, kan dhiitaa turees, kan sukkuumaa turees. Inni Waaqarraa gaafa ka'u, inni mana hidhaa banuu danda'u gaafa dhufu, inni isaan tajaajilan gaafa mul'atu miilla isaaniitti dhufee kufe. Maali falli koo? Maali malli koo? Egaa inni akkas godhe erga ta'enna falli kee maali? Nama Waaqayyoo ta'uudha. Falli kee Kiristoosiin amanuudha. Kana himuu dandeesseetta taananati nama Waaqayyooti. Falli kee hoteela qabdaa, birrii qabdaa, konkolaataa qabdaa, horii guddaa qabdaa, fira qabdaa, qabeenya qabdaa. Kiristoosiin hin qabdu taanaan ati hiyyeessa. Falli kee Kiristoosiin qabaachuudha. Egaa Phaawulos isa kan namni kan Kiristoos yoo ta'e inni uumama haaraadha jedha. Uumamni haaraan waan hin jirre jiraachisuudhaaf, waan itti hin fufne itti fufiisuudhaaf kan jiraatudha. Kanaaf macaafni qulqulluu yeroo dubbatu Isaayyaas 43 lakkoofsa 21 dhattanii gaafa ilaaltan ani nama ofii kootiifan uummadhe jedha. Isaayyaas 43 lakkoofsa 21 ani nama eenyuufan uume? Ofii koof. Waaqayyo takkas jedhe. Waaqayyo yeroo nama uume kaayyoo mataa isaatiif uume, sagantaa mataa isaatiif uume, ajandaa mataa isaatiif uume. Dikoreeshinii Waaqayyo, miidhagina Waaqayyo, kan Waaqayyo ittiin ulfina argatu, kan Waaqayyo ittiin kabajamu siini. Waaqayyo ofii isaaf si uummate. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo nama ofii isaatiif uummate erga ta'e ani kan Waaqayyooti, Waaqayyoofan jiraadha. Ani nama Waaqayyooti, ani Waaqayyoon malee jiraachuu hin danda'u. Kaayyoo ajandaa Waaqayyootu narra jira jennee yaaduu yoo dandeenye nuyi nama Waaqayyooti. Warra fedha Waaqayyoo jiraatan, warra mana Waaqayyoo ijaaran, warra ulfina Waaqayyoo ibsan, warra Waaqayyoon calaqqisiisan, karaa isaan ba'an irraa fooliin Waaqayyoo kan urgaa'u, karaa isaan deeman irraa Kiristoos kan jedhu Waaqayyo kan irraa beekamu, Waaqayyo kan irraa mul'atu yoo ta'e egaa uumama haaraa gaafa jennu waa tokko adda baafnee darbina. Innis maal inni? Uumama haaraa fi dhaloota haaraa gargar baafnee ilaaluu danda'utu nurra jiraata. Waldaan kiristaanaa waa'ee dhaloota haaraa, waa'ee dhaloota dhufanii, waa'ee dhaloota darbanii, waa'ee dhaloota jiranii nutti lallaba, nu barsiisa, asiin nu geessa. Amma garuu waa'ee dhaloota haaraan kaasame, waa'ee uumama haaraa, warra haaraa dhalatan,
warra haaraa lafaa kaan, warra haaraa uumaman, warra sammuun isaanii, qalbiin isaanii, yaadni isaanii haaraa ta'e. Dhaloonni haaraan leegaasii dhaloota darbanii jiraata. Dhaloonni haaraan seenaa darbe itti fufsiisa. Dhaloonni haaraan seenaa darbe jiraachisa. Leegaasii isa darbe dhaabee darba. Namoota baay'ee argitaniitu ta'e siidaa warra du'anii dhaaba. Siidaa abaluufaan dhaabaa waa'ee abaluufaa dubbata. Abaluu iddoo akkasitti dhalatee seenaa abaluufaa lallaba. Uumamni haaraan akka kana miti. Leegaasii haaraa, leegaasii adda, mul'ata adda, uumama adda, seenaa adda hojjeta. Maaliif kun barbaachise? Maaliif mul'anni haaraan nu barbaachise yoo jettan, faallaa Waaqayyoo kan dhaabatantu, faallaa yaada Waaqayyoo, faallaa akeeka Waaqayyoo, faallaa ajandaa Waaqayyoo kan hojjetantu addunyaa kana keessa guuteera. Faallaa dubbii Waaqayyoo kan dhaabatantu addunyaa kana keessatti ka'ee jira. Isaan keessaa waan muraasan isinitti hima. Maa inni keessumaa rakkistoota waldaa kiristaanaa, rakkistoota yaada Waaqayyoo kan ta'an dhaabbata gurguddaa sadan addunyaarra jiran isinitti himeen darba. Inni tokkoffaani ani ofii kootiif gaadha. Waan addunyaa kanaa anaa bife warra jedhan Enlightenment Group warra jedhaman garee kanatu jira. Waaqayyo sin barbaachisu, wangeelli sin barbaachisu, amantiin sin barbaachisu. Atumti ofii keetii guddataa, barataa, riisarchiidhaan, barumsaan, qo'annoodhaan yeroo guddataa adeemtu atumti ofii keetii waaqa taataa kan jedhan sumatu Waaqayyoodha. Artificial intelligenceedhaan warra guddata, kalaqaan warra guddata, atumtu waaqa sadarkaa lammaffaadha warra jedhan. Isaan kun maal jettee waamti addunyaan? Enlightenment Group warra jedhan. Kana jechuun maal jechuun? Addunyaan kun nuuf ifeera. Sisteemni isaa, siyaasni isaa, dinagdeen isaa, beekumni isaa, barnoonni isaa, qabeenyi isaa waan hundumtuu nu harka jira warra jedhan. Tariitii beektu isa kana. Warra kana eenyuun ni waamna? Illuminaati jennee warra nuyi waamnu jechuudha. Isaan kun faallaa yaada Waaqayyoo warra dhaabatanidha jechuudha. Faallaa sagalee Waaqayyoo warra dhaabatani. Isaan kun kumaataman addunyaa kana irratti wanti si barbaachisu waan afur. Inni tokko famous, wealthy, healthy jedhaniitu waamu. Namni kanaan gaafa guutuu ta'u maal ta'a? Waaqa ta'a. Inni tokko fame jechuun Oromiffa isaan beeku garuu Amaariffaan isaa zinnaa isan hojjennu jechuudha. Famous jechuun beekamtii jechuudha. Wealthy jechuun qabeenya jechuudha. Healthy jechuun fayyummaa jechuudha. Isaan kana arfayyoo qabaattee Waaqayyo sin barbaachisu. Famous yoo taate, fame yoo taate, wealthy yoo qabaate, healthy yoo qabaate, fayyaa yoo qabaate, qabeenya yoo qabaate, beekamtii yoo qabaate, zinnaa yoo qabaate, isa kanaaf konkolaataa, isa kanaaf mana, barumsa, addunyaa kana harka keessa yoo galfatte Waaqayyo sin barbaachisu warra jedhan. Wangeelli sin barbaachisu warra jedhan. Waaqayyo siif dhimma kee miti warra jedhan. Isa kanaaf immoo fallisaa nu bira jira. Nurraa baratta, nu biratti baratta. Isa kana Phaawulos Qoloosaayis boqonnaa 2 guutummaa isaa lakkoofsa 9 irra dhattanii gaafa ilaaltan hin dubbata. Isaan kun warra nama goyyomsan, warra karaarra nama kaachisan, warra bu'aa malee nama hambisanidha jedhetu dubbata. Warra kam? Warra nama goyyomsan, goyyomsitoota. Otoo lammaffaan warra harka duwwaa nama hambisan, hiyyoomsitoota. Ni lammaffaan warra bu'aa malee nama hambisan. Kanaaf fallisaa maayin nama Waaqayyoo ta'udha. Isaan kana gaa nu bira jira fallisaa. Biyya Ameerikaa kana biyyoota guddatan kana keessa deemtanii ol ilaaltan dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun, dubaraaf dubarri wal fuudhuun, faallaa yaada Waaqayyoo dhaabachuun baratti babal'ate, baratti guddate, baratti ol ka'e, bara dheekkamsi addunyaa kanaa babal'ate bara akkasii keessa jira. Maaliif? Bara itti dhaloonni Waaqayyo nan barbaachisu. Sagalee Waaqayyo nan barbaachisu. Bara itti dhaloonni jedhe
yeroo darbee bara kuma lamaaf 23 gara dhumaa kana ilaaltanii toote biyya Biraazil keessatti macaafa qulqulluu gubanii waan gurguddaa hojjetaa turan. Amma akka seenaan tokko tokko haasa'utti macaafni qulqulluun dur birrii 200 bittu 300 bittu amma garuu 600 700 800 1,000 galee maaliif tokko maateeriyaalii isaa addunyaa kanarraa balleessaniiru. Inni lammaffaan vaayirasii gurguddaa kalaqaa jiru. Namni sooftiweeriidhaan macaafa qulqulluu baadhatee akka hin deemne kompiitaraan fileeshiidhaan moobaayiliidhaan kanatti vaayirasii gaafa gadhiisan sooftiweeriidhaanis koppiidhaanis haardweeriidhaanis akka dhaloonni kun hin arganne hojii guddaa halkaniif guyyaa hojjetaa jiru. Dhiyoo kana seenaa tokko dubbisee kanan argee mucaa waggaa 14 biyya Ameerikaa keessatti PhD isaa hojjetee fixee nama ba'e tokkotu jira. Seenaa dhugaa waggaa 14 PhD isaa fixeera. Digirii jalqabaa barate, maastersii barate, PhD isaa fixeera. IQ isaa qoratan, IQ isaa gaafa qoratan dandeettii namoota 19 qaba. Sharpino baay'ee fi zarii isaa qoratan mucaa dubartii abbaa manaa hin qabne abbaan irraa du'e mana namaa kee buddeen toshitee jiraatturraa nama dhalatedha. Mana namaa koshinaa kee namaa keessa deemtee barsiifte sanyii warra xinnoon dhumarratti kan interview godhan maalidhaati jennaan gaafuma lafaa ka'ee wangeela qulqulluu dubbisuun jalqabee sagalee waaqayyootti afaan koo naa banameen sagalee waaqayyootti iji koo naa banameen kanaaf sammuun naa kenname kun waaqayyo biraatiin ishi amma kana booddee insaa keessa naasa keessa dhaabbata Ameerikaa jiru kana keessa iddoo barbaadde galii hojjedhonnaan an waggaa 30 hojii tokkollee nan barbaachisu. Maaliif macaafa qulqulluu miliyoonii 30 addunyaaf rabsuu qabaneetu gattaa'ee macaafa qulqulluu barreessaa jira biyya Ameerikaa kiyaa. Ameen jedhama kun. Maaliif jennaan sagalee waaqayyoo Qorontoo isa jalqabaa boqonnaa 1:27 irratti gaafa laaltan waaqayyoo ogummaa ogeessotaa lafatti dabaluudhaaf jedhee warra biyyi lafaa wallaalaatti lakkooftu filate ogummaa warra Enlighteners Group lafatti dabaluuf jedhee mucaa abbaan qabne kaase waaqayyo. Ogummaa warra beekna jedhan lafatti dabaluuf jedhee mucaa haati hiyyeessaa guddifte tokko kaase waaqayyo. Waaqayyo mucaa kana isaan dura fiiksaa jira, barreessaa jira. Uummata addunyaa kanaaf kitaaba qulqulluu miliyoonii 30 gumaachaa. Ameen jedhaaka. Kaayyoo diinaa dura warra dhaabatan, ajandaa seetanaa dura warra dhaabatan waaqayyo lafaa kaase. Maaliif jennaan namni kan Kiristoos yeroo ta'u uumama haaraadha. Ameen jedhama kun. Kanaaf waaqayyo ogummaa ogeessotaa lafatti dabaluuf si filate. Ogummaa jajjabootaa lafatti dabaluuf si fo'ate. Riikardii lallabdoota raajota darbaniin galmaan siin qabee cabsuudhaaf waaqayyo si filate. Kanaaf inni lammaffaan warra addunyaa hamaatti of kennan hafuura hamoota. Isaan kana maal jennee waamna? Maajishiyan warra jedhaman. Maajishiyan. Isaan kana irratti waa baay'ee dubbachuu nan danda'a garuu nan barbaachisu. Warra dinagdee guuruudhaan beekaman asuma taa'u waan isaan hojjetan ati hin beektu garuu birriin jira garuu manni jira. Maal hojjetaa jettaati? Maa inni hin dallamu, hin qotu, hin baratu, hin hojjetu garuu hin jira. Isaan kun maal jedhu? Warra addunyaa hamaatti of kennan. Weebsaayitii kana, intarneetii kana gaafa dubbiftan maal jedhanii gadhiisu? Akkasumatti teessee sooromuun barbaadda, gaa'elan barbaadda, qabeenya barbaadda, konkolaataa barbaadda, daldaltee birrii guddaa argachuu. Gabaan akkasii galu, galiin akkasii galuun barbaadda. Eeyyee jettee yooti okee ergite falasaa sitti hin guutta. Utuma jedhanii birri amma kana gashiisiin jedhu. Sanaan booddee teessee nyaatta, teessee guurta, teessee sooromta, teessee guddatta, teessee konkolaataa bitta. Kun abaarsan. Waaqayyo maal jedha Addaamiin? Hojjedhu deemini. Ijoo isaan kun faallaa yaada waaqayyooti.
faallaa ergaa waaqayyooti. Egaa isaan kun warra addunyaa hamaatti of kennan maajishaanota jennee warra xonqaawota mortoota asmaatanyota warra nuyi jennee waamnu jechuudha. Inni lammaffaan isaan kana macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti hin argitu. Abaartuu beekamaa Bala'aam isa jedhamu sana. Inni sadaffaan nutu addunyaa kana to'achuu qaba warra jedhan. Addunyaan kun kaamni ishee kibbi ishee baay'inee lixni ishee ardiin ishee torban harka keenya galuu qabdi warra jedhan. Isaan kun faallaa yaada waaqayyooti. Beektu amma waan ta'aa jiru. Addunyaa kanarratti lola ta'aa jiru. Especially Middle East keessatti waan ta'aa jiru. Beektuumi? Maqaa isaa dha'uun barbaanne. Beektuumi? Agarsiistuu sanadha. Nuti naannoo galaana diimaa kanatti waan ta'aa jiru beektuuni? Bara dhumaa kee waan jirruuf nutti argisiisaa jira malee seenaan kun utuu adiif isiniin dhalatiin kan barraa'eef kan beekamedha. Garuu warra Waaqayyo carraa nuu laatee barataa jira. Naannoo sanatti wanti ta'aa jiru kun isaan kamidha? Addunyaa kana eenyutu to'achuu qaba? Nu harka galuu qaba. Maqaa isaanii baay'ee isinitti himuu hin barbaadu. Garuu beektu. Fakkeenyaaf no matter Al-Qaayidaa beektuumi? Al-Shabaabiin beektuumi? Isaan jechuun waa biraa miti. Nuti seenaa Afrikaa keessaa seenaa Naayijeeriyaa yoo kanan dubbisan ture. Naayijeeriyaan parsantiin 98 kiristaana. Waldaa warra Protestaantii warra akka koof akka kee Kiristoosii warra lallaban, Kiristoosii warra himan. Kiristoos waa biraa miti. Kiristoos isa du'ee addunyaa kana furedha. Siif du'e Yesuus. Warra hin beeknes warra beekuunis itti himu siif du'e Yesuus. Siif du'e Yesuus. Ittiin jennee itti himuu danda'uun nurra jiraata. Kana waa biraa miti. Kanaafi namoonni biyya sana keessa jiraatan gaafa wangeelli biyya sana keessatti babal'atu namoonni biyya sana keessa jiraatan maal kee aba'uu jalqabanii dinagdee kee aba'uu jalqaban siyaasa kee aba'uu jalqaban. Nuyi mootummaa Waaqayyootti gallaa kana booddee manni nu barbaachisu siyaasni nu barbaachisu birriin nu barbaachisu faarfannaa tokko jira biyya keenya. Sanu beektu hin beektanis dur faarfatama manni keenya eessa? Manni keenya Waaqarra naannoo doon ijaarrati namni ani foggoo namoonni baay'ee. Maaliif mana ijaarrattu ennaan abbaan koo maalnoo Waaqarratti gallaa manatti goonaan jedhee. Obboleessi koo baraddoonnaan maalnoo Waaqarratti gallaa maalan tamaaraa dhadhiisee galee fuudhe. Ilmi Yesuusin ture ilmi isaa amma yuunivarsiitii galeera. Argitanii namoonni biyya sana keessa jiraatan waa'een elaa sagalee Waaqayyoo akka jedhu tole jettee yoo naaf abboomamte eebba Waaqarraas eebba lafarraas hin nyaattaa jedha. Sagalee Waaqayyoo akka jedha Paawulos. Nuyi namoota biyya Waaqarraati furiin keenya achii dhufa jennee eeggataa jirra. Nama biyya eessaati nuyi? Eessa jirra garuu? Lafarra jirra. Kun maal jedhu afaan warra kaaniin samaawii astasaasama. Ilaalcha Waaqarraatiin lafarra jiraachuu jechuun lafarra qonna lafarra barannaa lafarra hojjennaa lafarra daldallaa. Garuu keenya maayinni viizaa keenya haaressaa jiran. Ameerikaa yoo deemtanii jedhan anna keen beeku. Viizaatu isinii rukutama. Viizaan sun ammamiif isinii rukutama? Ji'a 6, waggaa 1, ji'a 3, ji'a 4. Utuutti adeemtee asii achi Ameerikaa kee naannoftee bargarii albaaftu yoo viizaan sirratti dhume yookiin qabanii mana hidhaa si gashu yookiin qabanii fidanii boolee si buusu jedhan. Maaliif? Maaltu irratti gubate? Viizaa namoota baay'ee viizaa Waaqarraa irratti gubateera. Amma gaariif isin maal qabna jechuudha? Maal qabna? Viizaa eessa? Haleluuyaa! Viizaa Waaqarraatu si harka jira. Utuma kottuu yerootti viizaa kee ilaallatta. Utuma barattuu viizaa kee ilaallatta. Utuma daldaltuu viizaa kee ilaallatta. Maal waan ta'eef nuyi nama biyya Waaqarraati. As qotta malee as baratta malee as hojjetta malee mana ijaarte daldaltootatu boqqollootti bitata gaafate deemtu. Ameen jedhamuun? Haleluuyaa! Nuyi nama biyya Waaqarraati. Kanaaf jireenya si barbaachisa, nama ta'uu si barbaachisa, participation si barbaachisa. Wanta addunyaa kana
keessa jiru kamuu hirmaachuu cabsuu itti argisiisuu sirra jira. Bushuu maal jedha sagalee Waaqayyoo? Maal jedha? Filiphisiiyuus boqonnaa 4:13 irraa jabina gooftaan anaaf kennu waan hundumaa gochuu mee jedhaa kana nan geessu hoogganu nama ta'uu lallabu nan danda'eedha kan. Haleluuyaa. Waa tokko miti waan hundumaa gochuu nan danda'a. Hin dandeessu warra jedhaniin Phaawulos akkana everything is waan hundumaa gochuu nan danda'a. Nama jabaa ta'uu nan danda'a. Biyya kana irratti dhiibbaa guddaa influential ta'uu nan danda'a. Ameen jedhaa kan. Kanaaf isaan kun warra addunyaa kana to'atan. Kanaaf warri biyya Naayijeeriyaa keessatti dubbiin galagalee har'a kiristaanonni biyya sana keessa jiran %2 tu. Maaliif? Eenyuuf dhiisanii galan? Warra nama jedheef dhiisanii galan. Daldala isaaniif dhiisanii galan. Barumsa isaaniif dhiisanii galan. Hojii isaaniif dhiisanii galan. Waajjira isaanii baay'ee namaaf dhiifteetta. Ameen jedhaa ka. Sababiin isaa ati nama Waaqayyooti. Maqaa sanaan waan hundumaa gochuu hin dandeessa. Ameen jedhaa ka. Sin Waaqayyo lafa kana geeddaruu barbaada. Sin Waaqayyo biyya kana geeddaruu barbaada. Dinagdee ishee siin geeddaruu barbaada. Abaarsa laficharraa siin cabsuu barbaada. Haalota biyya kana keessa jiran Waaqayyo siin geeddaruu barbaada. Ati harka kee keessa eebbatu jira. Ulfinatu jira. Mul'atatu jira. Kanaaf warroota akkas jedhan kanatu jira. Kanaafoo furmaanni Samaa'il uumama haaraa ta'uu dhaga. Uumamni haaraan waan haaraadhaan lafa ka'a. Uumamni haaraan tarsiimoo haaraadhaan as ba'a. Uumamni haaraan lallaba haaraadhaan as ba'a. Uumamni haaraan sagalee haaraadhaan as ba'a. Uumamni haaraan jecha haaraadhaan as ba'a. Uumamni haaraan sagantaa haaraadhaan as ba'a. Uumamni haaraan jecha haaraadhaan as ba'a. Haleluuyaa. Macaafa qulqulluu keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 3 gaafa dhattanii ilaaltan Yesuus Kiristoos hin dhalate. Gaafa dhalatee jedhu barsiisa barsiise. Maal jedhee barsiise? Boqonnaa 3:5 irratti eenyullee olii dhalachuudhaa yoo baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Gaafuma lallaba isaa jalqabu namichi tokko jira Niqoodimoos namni jedhamu nama falaasamaa hayyuudha, beekaadha, barreessaadha, qorataadha, geggeessaa waldaati, gorsaa amantiiti. Garuu inni Yesuus jedhe kun haaraatti ta'e. Anoo waa baay'ee dubbiseera. Anoo waa baay'ee barreesseera. Riisarchii meeqa hojjedheera. Maa inni haasa'u kun Yesuus gaafa dhalatu waan haaraadhaan as ba'e. Barsiisa haaraadhaan as ba'e. Halkan fiigaa Yesuus bira dhaqeetu gooftaan innati jette kun naan galle. Maaliif? Yeroo waan haaraan dhalatu mul'ata haaraan dhalata. Yerooti uumama haaraa taatu mul'ata haaraa tas ba'a. Ergaa haaraa tas ba'a. Yaada haaraa tas ba'a. Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu maal godhatee dhalata? Mul'ata godhatee dhalata. Waan namni beeku isanni beeku malee beekumsa haaraa. Isanni bare malee barumsa haaraa. Isanni beeku malee beekumsa addaa tokko fidatee dhufu. Maaliif? Maaliif? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 dhattanii gaafa ilaaltan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 gaafa dhattanii ilaaltan Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu jedha. Biyyi Yerusaalem, biyyi Yihuudaa, magaalaa Yerusaalem guutummaan isaa irraafame. Mootiin Heroodis maal ta'e duukaa? Mee jedhaa kai? Irraafame. Irraafame. Gaafa waan haaraan dhalatu lafa raafama. Gaafa mul'anni haaraan dhalatu biyyatu raafama. Ameen jedhaa ka. Warri mucaa godhatanii beektan jirtu akkatti mucaan dhalatu argitaniittu. Yaadadhaa. Gaafa achi miixatanii mucaan waa jedhu beektuun jedhee warri deessanii hin beekne warri dhiiraas warri godhatanii hin beekne beektan keessaa gala.
warra beeku beeka gaafa waan haaraan dhalatu ilillee dhalata harka wal fuudhuun dhalata baga gammaddeen dhalata ishoon dhalata maayinni dhalata eenyudhaan dhalata dhiiramoo durbaaf dhalata waan saadda baasuun dhalata waan hundumtuu gammachuuf waan adda ta'e miira addaa dhalata sababiin isaa maaltu ta'e waan dhalate waan haaraan mana keetti dhalatu waan haaraan waldaa kanaaf dhalatu waan haaraan tajaajiltootaaf dhalatu waan haaraan biyya kana keetti dhalatu waan haaraan haleluuyaa harka kee ol kaasi sin eebbisa maqaa Yesuusii waan haaraan si keessatti dhalatu waan haaraa jedhame mul'ata haaraa jedhame sagalee haaraa jedhame tarsiimoo haaraa jedhame haleluuyaa ajandaa haaraa dhalate dhalata ameen sababii Yesuus sababii Kiristoos maaliif yoo jettan ergaa Yohaannis boqonnaa 3 jalqabaa lakkoofsa 8 gaafa dhattanii ilaaltan maal jedha ilmi Waaqayyoo maaf dhalate egaa hin dhalate gaafa dhalatu Yesuus akkamitti dhalate jedhe waan haaraadhaan dhalate mul'ata haaraadhaan dhalate sisteemii haaraa tokko fidee dhufe sisteemii maal jedhama sirna haaraa tokko fidee dhufe warri kaan Niqoodimoos fa'a sisteemii kan biraa beeku biyyi sirna kan biraa beeku biyyi tarsiimoo kan biraa beeku Yesuus gaafa dhalatu garuu olii yoo dhalattan malee mootummaa Waaqayyoon argitan jennaani maa inni immoo jedhan maaliif jennaan waan haaraa mee waan haaraa dha haleluuyaa waan haaraa isatti batte miti waan haaraa isatti beektu miti waan haaraa isatti shaakalte miti waan haaraa isatti beektu miti waan haaraa Niqoodimoos beeku inni Yesuus jedhaayu mee ameen haleluuyaa waan haaraa mul'ata haaraa Yesuus Kiristoos kan inni dhalate waan haaraa fudhatee kan inni dhufe maaliif jedha ergaa Yohaannis jalqabaa 3:8 hojii seexanaa diiguufidha ameen no for ajandaa biraadhaan miti maaliif dhalate jedhame jedha guddisaatiif na duukaa jedha Yesuus jedha kan dhalateef jedha hojii Yesuus jedha harka keessan ol kaasaati Yesuus jedha kan dhalateef jedha hojii seexanaa diiguuf jedha haleluuyaa seexanni nama baay'ee yoomse seexanni nama baay'ee hidhee kaa'e dinagdee isaa hidhee beekumsa isaa hidhee dandeettii isaa hidhee gara dhumaatti waan isinitti hima principle of blessing qajeelfama eebbaatu jira eebba jedhame eebbaaf si waame Waaqayyo sirriitti akkati jiraattuuf sirriitti akkati baatuuf bareeddee akkati adeemtuuf biyya keenyatti waa tokko ta'e yeroo tokko paasteroonni kun ergamoonni kun raajoonni kun huuqqatanii dhuma yaa'u malli fufurdataa yeroo huuqqatanii dhuma yaa'u warra kan biraa beektumni beektumni isaantu furdatee garan soomaaf sagada gallee kadhanne Waaqayyo yaa Waaqayyo maaf ijoolleen kee huuqqatu jennaani nan guddisa nan furdisa ameen jedhameen Waaqayyo jedha tajaajiltoota koo jedhe Waaqayyo maalan godha mee jedhaaka ti dabalaa jedhaakaan walitti maa Waaqayyo jedhaani si guddisa jedhaani haleluuyaa utuun jaallatin makiinaa kee asii kawwate abaa caadaayyuu yoo wallaalte asuma si ga'e naani numa sii kawu ameen jedhaakaan maaliif Waaqayyo seenaa kanan geeddaraan dhugumani isinitti hima wangeelan lallaba Waaqayyo paasteroota kana furdise wangeelaawota kana furdise raajota furdise garaan achi ga'e wayyaa ishee durii gatanii namaa kennutti kaan natti ta'uu didanii namaa kennutti kaan haleluuyaa carqii kee fudhatu gaaf tokko sitti ta'uu didee namaaf laata haleluuyaa furdise Waaqayyo bajaajii kondoraata fudhachuutti kaan akkasumatti ilaalte warri bajaajii kan ammaan danda'u jechuutti kaan bajaajii raasuutti kaan gaafa litan haleluuyaa maaliif
waaqayyo bifa isaanii geeddan, malki isaanii geeddan, simboo isaanii geeddan, ilaalcha isaanii geeddan. Kana duwwaan sin guddisa jedhu isa kutaa 8 bahee, kutaa 7 bahee, kutaa 10 bahee wangeelaawwi ta'e. Kolleejjii gashee waaqayyo, yuunivarsiitii gashee waaqayyo, luboonni kun, raajonni kun, hojjetoonni kun, paastoroonni kun penetireetii godhanii yuunivarsiitii keessa badan. Haaleluyyaa! Baratanii tajaajiluu jalqaban, beekanii tajaajiluutti kaan, hojjechuun kaan. Maaliif? Waaqayyo sin guddisaa, sin furdisaa jedheen. Maqaan isaa eebbifamu. Maaliif? Waaqayyo ilma isaa erge hojii seexanaa diigu. Maal hojiin seexanaa? Faallaa karoora waaqayyooti seexan. Maalan jedha? Every time faallaan karoora waaqayyoo hin jira? Jira kaa? Seexanni faallaa karoora waaqayyoo, faallaa ajandaa waaqayyoo, faallaa sagantaa waaqayyoo. Maa inni kun? Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 gaafa dhattanii ilaaltan waan lama argitu. Mana waaqayyoo keessa tajaajila lamatu jira. Tajaajila lamatu jira. Tajaajilli tokko tajaajila geggeessummaati. Inni tokko tajaajila hafuuraati. Spiritual service and leadership. Geggeessummaa jira. Tajaajila hafuuraa jira. Namoonni yeroo baay'ee waldaa keetti isa kanatu wal jalaa maka. Amma gaa seexanni maal hojjeta waldaa keetti? Sisteemii bulchiinsa geggeessaaf sisteemii tajaajila hafuuraa wal keessa balleessa. Warri tajaajila hafuuraa hojjetan yeroo isaan tajaajila geggeessummaa dhaqan, yeroo isaan tajaajila geggeessummaa dhaqan tajaajila hafuuraa tubbata. Kanaaf seexanni iddoo kanatti Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 2 kana dhattanii yoo ilaaltan yeroo itti seexanni tajaajila geggeessummaa tajaajila hafuuraa balleessuudhaaf dhaqeetu mirga Iyyaasuu dhaabate. Amma gaa maal jedhee kaasa kana Maartin Luther the system of struggle jedheetu barreesse. Maal jechuudha kun? Sirna danqaa hojii waldaa kiristaanaa. The system of struggle. Sistemii ittiin seexanni hojii waldaa kiristaanaa balleessu maa inni jalqabaa hojii hafuuraa balleessuudha. Hojii hafuuraa akkamitti balleessaa? Raajii dura dhaabata, ergamaa dura dhaabata, wangeelaawii dura dhaabata, hin darbitu jedhaan. Maal fedha? Ikoonomiin hin jiru miidha. Birriin hin waldaa yeroo baay'ee maal himatti? Birriidhaami? Birrii. Amma yeroo baay'ee yerootti waldaa kiristaanaa keessatti birrii kennuun, birrii laachuun akka cubbuutti fudhatamu laalla argina. Yesuus garuu waa tokko hojjete. Phexros utuu bakkee kana deemuuti silaa gab isa godhaa beektu Phexrosiin amalasaa. Ala kanatu jooru qaam godhanii qaban warri Fariisota. Si jedhanii eennan barsiisaan keessan suni gibiran kaffaluu jedhanii. Maaf gibiran kaffaltan isin eenna? Phexros harkisaa duwwaan akkaawuntii hin qabu, hojii dhiisee dhufeera, qurxummii qabaan jiru, waa tokko hin qabu. Phexros kanumaan galee soofaa keessa badee mataan ni ta'ee galee bubbura dheetaan. Maal taatee Yesuus? Maayil yeroo tokko yeroo tajaajiltoonni bukkor jedhan argita. Maayil jettaniitti dhiyaattanii beektu meemmee jaarsoliin harkaan qaban. Jaarsoliin waldaa kana jiranii koreen. Jiru. Meel kaasaa harka keessan. Reezaaruudhaan tokko lama nama lama jechuudha. Kaduma? Hara baay'eedha toora. Meerree kaasaa harka keessan hin barbaadu. Jiru. Lama sadii waaqayyo sinaa eebbisu. Meerree achi jira? Jira. Kaasetis. Maqaa Yesuusiin harka keessan kaasa. Tokko kaasatis lama kaasatis sadii afur. Yeroo raajiin bukkur jedhutti dhiyaatan maal taatettanii beektu? Maa inni rakkinni jiru? There is one system. Waatu jira. Salphaatti ilaalina hojii waldaa kiristaanaa. Maaliif fuulli kee akkas ta'e? Maal taate? Phexros waan torchii godhee itti bu'ee isa erge ala. Gaafa dhufu Phexros amma gaatti fufee barachuu hin danda'u. Itti fufee Yesuusii wajjin deemuu hin danda'u. Waatu dhufee dura isaa dhaabate. Danqaa tokko dhufee dura isaa dhaabate. Gooftaan bira ga'eetu silaa beeka. Phexros jedheenna warri biyya lafaa, warri biyya ormaa,
warri biyya lafaa kun eenyurraa gibira fudhatu jedhee gaafate. Beekaa isa tuttuqee isa gash isa si tuttuqu Yesuus argeera. Tuttuqee sirraa geggeessa. Isa si waraanu Yesuus argeera. Waraanee sirraa geggeessa. Isa ciqilee sirra kaawwate Gooftaan argeera. Cabsee sirraa geggeessa. Meenarraa geggeessa jedhaga. Haleluuyaa. Sirraa geggeessa. Jennaan Yesuus Pheexros gammadeeti warra ormaati kaa'edeen maal amman beektuuti amma isa gaafatan akka gootu jedhennaan kiyyoo kee fudhadhuuti eessa dhaqe laga bu'u qurxummii qabi qurxummii yeroo qabdu maaltu jira afaan ishee keessa meetii yookaan silverii meetii birrii inni nu jennu kun silverii isa jennu silverii lama baattee teessi eenyutu eessa kaa'eera Gooftaan eenyuuf mee meenyidhaan Gooftaan sii kaa'eera walii jira jira kan keedhaanis haleluuyaa qurxummii baatee ta'a kan Pheexros hin rakkatini dhaqe kuni ko ATM ምናምን አያስፈልግም ኔትወርኪን ሳንበዱ ነዛበው ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይችቴን እንጅሩ ሂዱማ ቀብዳ ከያሁታ ሃሌሉያ ነሞተ ዋቀዮ አመዳ ሰይጣን ከቢቲን ዱፈ ጴጥሮስን ኢስትራጊሊ ጅሬኛ ፉራ ሰደንኩዳብ ሰይጣን ሆጂ አፉራ የሮ ቦረሱ በርባድ ተጃጅልቶታ አፉራ ዱረና አበታ ከነጋ ማልጀረፍቲ ወንስሪን ጀረመን ነብይ Martin Luther, the system of struggle. Tofta denka hojia hura. Sakana durana bachura. Pheexros ake gargar kabetu. Lamanje budetu. Hinna kega dogi bra kapala. Hoere kungango tiere. Hoere kunimokan Yesus ide. Amen jiraka. Harka kisi nakategale. Amen jettu. Barana waaqayyo harka kisi sinakachise. Gati sirraa baase. Idaa sirraa baase. Of si geessise. Waan sirra tuulame waaqayyo sirraa geggeesseetu. Of si dandeessise. Amma jedhani eerpoortii kana yoo deemtan eerpoortii gaafa deemtan yeroo hundumaa dura kan hiriiru warra Jaappaan kanadha jedhan. Warri Jaappaan ATM duwwaa qabu shantaa saamsonaayitii xinnoo akkasii tokko qabu ishee duwwaa keessa shamuzii tokko kaawwatu harka duwwaa deemu rakkoon qaban eessa hiriiru fuuldura hiriiru ittaansee immoo warra Ameerikaa kanatu hiriiraadhan isaan immoo shantaa tokko lafa gotatu tokko dugdatti baatu isaan immoo ittaan yeroo hundumaa ududduba warri hiriiru warra Afrikaa kanadhaan maaliif peestaanii tokko jala kaa'ata tokko dugdatti baata lama lafa harkisa kaargoo dhumettugaa tuullaan kun eessa hiriira yeroo hundumaa maayittan maaliif baaditti baay'ate namoonni bakka jedhe Yesuus baal sinitti ulfaate yoo ta'e eessatti fida amazing haleluuyaa sirraa lafa naqeetu akkati dura hiriirtu si godha every work every system every condition waaqayyo haala hundumaa keetti dura si hiriirsisa baakee sirraa gate karaa kana gaafa deemtan amma gaafa nufe highway irra baana wanta ta'eefi gabbiinaa namni hin taa'udha maaliif isayyuu nama ba'aa hin qabu mucaan tokko shantaa guutee dhufee gaafa nu langal maaluu shantaa kee maaliif as hin taa'amu maaliif fuuldura taa'uu barbaade yoo ta'e ba'aa ofirraa gati ameen jedhamaan kun namoonni baay'een mee sammuutti ba'aa baatu lapheetti ba'aa baatu dugdatti ba'aa baatu kulaalitii irratti hin baatu garaacha irratti hin baatu kalee irratti hin baatu humti qaamaa ba'aadha Yesuus sirraa lafa naqa Yesuus sirraa lafa naqa haleluuyaa magaalaa xixiqqoo kana hodhattan iddoon itti kosii gatan hin jiru argitanii ittoo ta'e midiree nama tokkotu utuma sooftii baatee deemuuti sooftii fuudhee achi buusa maaliif iddoon itti gatan jiru sunis fidee baala achi buusa sunis fidee qola achi buusa sunis fidee kosii achi buusa utuma iddoon sun eeyyama tokko malee maal ta'a dirree kosii ta'a seetanni gaafa
kulaalitii irra si buusa. Fidee kalee irra si buusa. Fidee laphee irra si buusa. Achii booddee inuma baattamini. Utuma baattu tuullaa dhukkubaa godhee lafa nama ka'a. Maaliif situ diduu dide seexanaan mormaa isin dhiisee maal ta'a? Isa kana gaa faallaa yaada Waaqayyoo faallaan akeeka Waaqayyoo eenyudha jedhe? Seexanadha jedhe. Isa kana diiguudhaan mul'ateen kanaaf istiraagilii hafuuraa akkamittiin danqa seexanni dura dhaabata. Eenyu dura dhaabate? Luba Iyyaasuu dura dhaabate. Lallabuu hin dandeessuat, faarfachuu hin dandeessuat, geggeechuu hojjechuu hin dandeessuat, raajuu hin dandeessuat, qulqulleessuu hin dandeessuat, faarfachuu hin dandeessuat, mirga isaa dhaabat achi baanaan wayyaa gurraachatti uwwise namni hundumtuu maqaa isaa badeeratti hin jedhe. Sanaan booddee Waaqayyo maal? Inni Yerusaalemiin filate si haa ifatu. Amen. Haleluyaa. Inni Yerusaalemiin filate si haa ifatu. Iyyaasuun michichila abidda kee haa ba'edha. Laga meeqa kutee dhufe, rakkina meeqa kutee dhufe, du'a meeqa darbee dhufe. Iyyaasuun dandeessu dee Waaqayyo fuuldura isaati lafaan na'e. Ameen. Ittaaniyo Zakkaariyaas boqonnaa 4:7 inni kun immoo maal godhe? Eessa dhaabateedha? Sana bukkee isaa dhaabateedha. Dhufee mirga isaa irra dhaabata. Mirga jechuun theological thinkingiinsa lallabuu hin dandeessu. Mirga hin qabduudha. Ati tajaajiluun mirga hin qabduudha. Cina isaa dhaabatee jira. Inni kan geggeessummaa tajaajila geggeessummaa leadership irratti immoo cina isaa dhaabate. Inni immoo eenyudha? Zerubaabel. Zerubaabeliin cina isaa dhaabate seetan. Itti fufuu hin dandeessu. Itti adeemuu hin dandeessu. Lallabuu hin dandeessu. Ittiin jedhe. Maaliif yoo jettan waan isaan hojjetaa jirantu faallaa yaada seetanaa. Mana qulqullummaatti ijaaramaa jira. Raajota ka'aa jira. Lallabdoota ka'aa jira. Daandii Waaqayyootu ba'aa jira. Waaqayyootu hojii jalqabaa jira. Isa kanan barbaadu seetan asii eenyuun danqa? Mirga isaa dhaabatee tajaajila hafuuraa. Asii eenyuun danqa? Fuuldura isaa dhaabatee tajaajila geggeessummaa. Zerubaabelii fi Iyyaasuu danqe. Waaqayyo maal jedhe Zerubaabeliin? Akkas jedhe. Gaara guddaa nanaa ati fuula Zerubaabel dura maal taata? Lafa walqixxee taata. Akka mijatuuf taata. Lafa walqixxee taata jechuun doozerii taree si gata osoo hin taane walqixxaattaaf sirra deema, sirra ba'a, sirra gala, hin mijattaaf jechuun. Waa sittimu wanti si dide si mijachuu jalqaba. Lafti si dide si mijachuu jalqaba. Haalli si dide si mijachuu jalqaba. Karaan si dide si mijachuu jalqaba. Inni kun yoomi yoo jettan yeroo Waaqayyo daangaa kana sirraa cabsudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jiraataadha Waaqayyo. Sakana duwwaa miti. Macaafa qulqulluu keenya hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16-18 maaltu ta'e? Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16-18 isa kana argita. Isa kana argitu. Inni kun maayin? Phaawulos faa yeroo dhaqanii magaalaa kana seenan wangeelli hin jiru, ifti hin jiru, Kiristoos namni lallabu hin jiru, raajonni hin jiran, lallabdoonni hin jiran, geggeessitoonni hin jiran. Biyya Filiphisiiyuus keessatti waan haaraan dhalate. Ameen jedha. Lallaba haaraan dhalate. Sagantaa haaraan dhalate. Ajandaa haaraan dhalate. Mata duree haaraan dhalate. Warra Filiphisiiyuus kanatti bitaa gale. Biyya Filiphisiiyuus keessa kan jiru waaqni tolfamaan galmi waaqni tolfamaa tokkotu jira. Galmi waaqa tolfamaa kana Adoolfee jedhama. Maqaan waaqa tolfamaa kana Piitoon jedhama. Galma kana keessatti kaabaa kibbaa ba'aa lixaa dhufanii Eeshiyaa fi Afriikaa irraa dhaqanii achitti waaqeffatu. Gibira guddaatu kaffalama. Hojii guddaatu hojjetama. Kanaaf maqaa waaqa kanaa dha'uu hin dandeessan.
itti bu'uu hin dandeessan, sochoosuu hin dandeessan. Lallabaan bira darbee gala, raajiin bira darbee gala. Amma garuu mul'ata haaraa tas ba'e, ergaa haaraa tas ba'e, yaada haaraa tas ba'e. Phaawulos faa gaafa dhufan magaalaa kana keessaa raafamuu jalqabe. Maaliif? Mul'ata haaraa dhalata. Waa sitti mu yerootti mul'ata haaraadhaan lafaa kaatu waan haaraa dhalata. Inni moofaan diigamuu jalqaba. Inni moofaan harca'uu jalqaba. Yerootti yaada haaraadhaan lafaa kaatu waan haaraa dhalata. Inni durii immoo iddoo gadhiisuu jalqaba. Waa tokkoon isinitti mee xumura. Biyya Awustiraaliyaa kana gaafa dhattaniidhaan hiriyaa koo tokko natti hime. Kanumaan walitti isinii qabu. Gaafa achi dhattanii waggaa haaraan galuudhaaf, Jaanuwaariin galuudhaaf gaafa ka'u mootummaan Awustiraaliyaa labsii labsa televiiziniidhaan namoonni mana keessan keessa miini durii jiru, soofaan durii, biiffeen durii, televiiziniin durii, inni bara darbe simbitta yoo jiraat gadi baasaa gataa'e. Sakam? Sadurii jedhame? Maal godhaa? Gataa gadi baasaadha. Yeroo guyyaan torban lama hafuu iimeelii isinii erge mi'a mana kee jiru isa durii dabii baasii gata. Yoo waan ittiin bittuun qabdu ta'e mootummaatu sii bita. Krediitiidhaan. Yoo qabaatte gadi baaftee gatta. Yoo didamee isa lammaffaa xalaa tarcaa. Isa sadaffaa poolisiin manarra deemuu jalqaba. Maaliif? Isa duriitiin baane mana keeti. Warra gadi baasee gatee balbala isaaniitii haruu jalqaba. Televiizinii, soofaa, biiffee, wayyaa, mi'a isa durii kana gadi baasanii balbalarra kaa'u. Isa kanas kabaateriin haree dhaqee iddoon itti gatamutti gata. Sabarreen gaddaatii maaraadhaaf inni asii dhaqee hiriira dhaabataadhaan. Maal fudhachuudhaaf? Isa duriitti kan hiriire garaan qabu. Amma Waaqayyo isa durii keessaa baay'eedha. Namoonni isa durii kana gatuu gaafa didaniidhaan taashigo'aal jedha. Walumatti qabe taashigo'aal beektu? Namoota baay'ee jaammachiidhumaan taashigo'aal jedhe Waaqayyo. Walitti Waaqayyo waan haaraa akka baatuuf mul'ata haaraadhaan lafaa ka'e. Sagalee haaraadhaan lafaa ka'e. Abjuu haaraadhaan lafaa ka'e. Yaada haaraadhaan lafaa ka'e. Isa durii miti waan haaraatu sitti ba'a. Karaa haaraa sitti ba'a. Mul'ata haaraa sitti ba'a. Faarfannaa haaraadhaan lafaa ka'e. Lallaba haaraadhaan lafaa ka'e. Jecha haaraadhaan lafaa ka'e. Abjuu haaraadhaan lafaa ka'e. Yaada haaraadhaan lafaa ka'e. Sana keenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Ngalateeffannaan kadhanna Waaqayyo.